Kai mana kan rabai. Kai. Tai intan. Balak. Etta kai addo sitti jirati kai. Da kana la farush sarata. Kai ti kai. Tai. Kai kanan da dai ni ti kai. Tai. Tai. Ayyan. Allah. Harre. Are addo ana tubte bi mana dubte so saada bilgiza manan jire nan bata shi ba sai su ba da dirti dira ta to da na Me ko. Sumayya, Sumayya, Anis kan siti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fune da wattota hordoftota maati channel ko jirtu nageenyi keessan badhaadha. Baga jiraatan hundi keessanuu isin jaalanna. Wanti babbanneefis jaarsolii kana sitti fidee saada sanii sitti fidee aarsaa baay'ee kafalee hayyamsiiseetiin jira. Rakkoo hin qabu haa fuudhuu. Mana kana akka inni nuti hin dhufne jettee manguddoon akka mana kana dhufuus hayyamsiiftee jirti. Abbaa mucattiitis garmalee nu barbaaduudhaan intala fidi jechuudhaan ani illeen intala hin geessu. Hamma inni tole jedhee anis mucattii bira geessu. Arrammoo maal qabattee nu dhuftee jechuun keessan waan olleef obboleettiin dilqiisuun dhuftee kunoo mana jirti. Amma isaan nan agarree yeroo ol seenu yoo nagayaaf teessee yoo lolaaf teessees kana lamaan addaan baruufin kaameeraa kaayyadhee nafana turaa daawwatu ta'u. Ayyaatu habooti dinqootu jime. Kanaaf daawwatu ta'u keenya yaameetiin jira. Waan isin barbaadas ta'e walumaanuu kalaaluudha. ate isa dhufte asasa taa'u jirte sumaanee gujjira akka atin seenne. Zabanyaa si godhani? Akka gizee namni mana hin jirre wanni ijoollee bira fidanii na kaayaniif akkuma ati mana kana hin dhufneef gizee isin jirtu maan dhufte? Gizee ni jirtu. Saadaan. An saadaan baqatu jira? Saada baqachuu jirta. Dubbiin haasawamte quban qabdan malee ati hin milkeessu. Dhumatte kaaniin an fuudhuun sinaa hayyamte saadaan. Eessa si hayyamte gaa? Maaltu tafema? Eessa si hayyamte gaa saadaan? Manaamaan si hayyamte? Manguddoo akka deengadda guyyaa meeqa guyyaa afur guuttee isii haasoo jirtu kunoo maal? Siin hayyamne ree isin abaarsa manguddoodhaan fudhadhu jetteeti malee gizee manguddoottu hin deemte naatu beekaa jechuu jirtu. Akkam gaa gosi abaarsa fudhatte ma fudhanne dha gosi? Manguddoota irra taa'ee jiruurra naaf inni wal faamurra wayyaadha itti sibiisu jirtu. Amma onni as kana keessee deemteef ijoollee xiyyanaa eegi mana kanaas akka inni ulaan seenne amma ijoollee sirraa baname akkamis seente mana? Eenyu sirraa banachuu maal jechuudha manni kun mana kiyyaame? Manni kan mana keessa. Sa'aatii barbaadee halkan irraa sa'aatii 10 banatee ol galuu hin galu. Sa'a isin jirtu maa banattee ol hin galu? Sa'aatii eenyu jirtu? Sa'aadaa. Dubbiin dhumattee isin jee barama. Dubbiin dhumattus bar namni dhiirti dubbiin dhumattee beeytu sooma jaartiin fi mana jirtu san ol seena malee sa'a jaartii mana rabaate akka attuu mana seenu. Dubbiin. Amma na kan keessan jira sin agarre amma ijoolleen na yaame malee baabaa keenya si yaame jaanni. Aywa. Ati ka zabanyaa godhanii fuuldura si kaanii callistee raftee jira. Maali rafe mucaa raffisa jeetiin ol seene. Garuu maali firri akkatti saadaadhaaf baay'eetu kun anaafoo maaliif dhabame isa? Firri karaa haqaa deema malee du'a wayii karaa wajjallaa deema. Ati silaa nama haqaa taate firrummaan irra karaa saadaa jiru hunuu gama kee deebi'a. Siin nama haqaan ta'e. Ati immoo wanni as ta'eessuuf maaliif? Wanni as ta'u? Amma dhageeffadhu dhiifama naa godhi mana kiyya jirtaame siin kabaja akka nama tokkotti qal'isitti ol kaafachuun anarraa safuudhalle. Silaa eebii beekte akkasiin na daddarbitaa guyyaa dhiyoo. Sin beeku ree guyyaa sana. Amma na barte jechuudha. Ammallee waa sin barree garuu akka ta'e obboleettii bilqis taate si bare. Obboleettii bilqis qofa na barte an obboleettii saadaati akkamirraa ittaayyee. Amma maali wanni as ta'eessuuf nu bira dhuftee moo akka keessummaa tokkotti? Akka keessummaatti hin dhufu. Saadaan ijoollee xiyyanaa eegi akka yaaddoon mana kana hin seenne hanqaan hin dhufu akka waan takkas mana kanaa fuudhee hin deemne maallaqa na jalaa guuree fixee jechuu jirti. Bilqiisii fi saadaanis akka yaaddoon mana kana hin seenne jedhanii mana kana keessa na kaayanii deemanii fi ka'e kabajaadhaan nurraa gabbee. Gizee isaan dhufan immoo koottu sin dorku amma ana qofti mana jiru wanni dhuftuuf maala ka'e narraa gabbee mana kana. Maa hodal jedhu gaahee. Manni ka'e ta'uu sin dinne bar laakiin hanqaa haati manaa dhuftuu gabbee haati manaa wayii jirti.
Haati manaati. Hulaarra taa'ee gadi yoo Jechuun manni kun mana kiyyaa bara. Inseenii ni jette saadaan. Manni mana kiyyaati. Mana kee ta'uu simpal manne inseenii ni jette saadaan. Mana ijoollee tiyya keessa jirtu. Mana haati mana kiyyaa keessa jirtu. Ati eessaa dhuftee kana jette qoy. Eessaa dhuftee beeydaan jette. Haadha manaatitu inseenii yaaddoo mana kana jette. Hantuutiin ka alaa dhufeeti ka manaa baasee jiru geesseeti. Ammas si baasuu deemna kan nuti. Akkasiin na baasuu barbaaddeeti. Sigalee amma nurraa gabbee. Dubbisi wajjin danda'uti ijoolleedhaa sirrifachiisini lallabaa si wajjin danda'u yookaan immoo gandollaa kanaan gabbeessi ama saadaan mana kiyyan seenii yaaddoo mamnuu ette intaltee si dhalatte ettee muqurtiin jagabdu sana eessa kutta lafittiinsa. Arrabni taanuu maal? Maal arrabni? Si hawaan nama sila waan ija nama guutaallee fidde wayyaadha. Lafitti san fidde sumayyaan maali? Sumayyaan namarra namaa dhalaadha baatti sagalee dhalatte saadaarra namaa isiin. Duuma arrabsite lafitti. Bagaan arrabse hawaama arrabsamuu qabdu fin arrabse. Qurtii akkasuma. Hayi gabbee yaaboo. Ajaa'iba qabdeeti. Ajaa'ibni haa akkamii gaasiraa? Amma akkaaniin gurra kana qabee mana kanarraa gadi baasu hin ta'in. Wallaa gannan baastu akkam? Callisii deemtaa jechi. Calliseen taa'u yaaddoo callisee sin taa'u gadii sinan baastu hayi gabbee namaan tana laalan qaama dura qaama sa'aatii sanaan beekan afaan nagaatiin isa hojii dubbachuu jira. Dirqina osoo na hiisistee dhiiganatti. Maal gochuu dandeessa reeti? Gabbaa'uu dandeessa. Wanni itti godhuu dandeessu jira? Si gabbaasuu. Akkam na gabbaasuu dandeessa? Si gabbaasuu hin danda'a. Isaati mana jirra kophaati yaanaa kophaa himanaa jiru na dhufee jeetiin ganda ollaa kana si yaama akkamirraa jetti. Fittabatte. Anagaa. Anaaf fittabate mo'atii fittabate. Anaaf fittabate mo'atii fittabate. Isin sa'aatii fi bilkiis. Hin qaamfattani atillee arrattana dhufte arrattana si wal garree. Bakka dalagaatiin jira viidiyoo teessan hunda harkuttiin jira waa'ee silaa dalagummaan tun ijaasaan naa geesse jeetiin akka bahoo jira mana dalagaarra. Garaan na gubatee waan hin godhu dhabee mana arabaa keessa. Arraan tan rabbiin na fide arrumaa rabbiin walafaan nu fideeti amma kabajaa nu jidduu jira dubbii si hojii godhuu hin qabu saadaan kabaja obboleetiitiya mana kana seeriin jettee ka'ee gabbee obboleessa kee. Ati silaa kam yaadamu yaadataati? Akki yaadde ka'ee gabbee. Silaa sammuun kee kun si hojjetaati? Na hojjannaan si hojjaasoo jira na fakkaata. Amma ka'ee beekaa dubbii takka si hojii hin danda'u yaadda dubbii si hojii hin danda'eessu. Fuularra taphachuu dandeessaa? Laa akkanatti manarra taphaddaa fuularra hin taphadduuti. Manarra taphatta? Manarra. Nan beetu bar. Hin beekne kaakara warra direedhaa. Ganaa na bartaa. Kan direedhaa warra dhalatteeri hin beekne kan warra taphatteeri. Warra direedhaa jechuu dhageesseemi. Warra direedhaa jechuu egaa dhageessaa tuuni fahamtaati osoo manarra hin taphanne haa eegalu. Warra direedhaatiin warra ajaamaatu qilleensarra yaabsisan. Nan beektanii. Ana moo beekaatiin isin jala Si beeynaan si hojii dubbachuu jira amma dubbiin guddaa. Dubartoota. Si ammoo dhalaa hojjiteessee dubbii minnaa dubbii qabdu haa eegabbee nurraa. Dhalaa. Hawween isinitti dhufee dubbii isinitti haasoo jiraatu. Calliseetiin mana keessa taa'u jiraatu. Dhiitti barbaadamuu jaartii dhokattee akka hattuu mana keessa teessee namni. Dhukannee yookaan dubbii manguddoon haasootti fitte isin asumaa dibbee goggoituutu maa oolu. Dibbee goggoituun tumne. Si quban qabne malee ati dubbiin dhummatte itteeti garaa dhiibaa dhufte. Saadaan naayyamtee garaan sumayyaa fi qaleettee dhufte sumayyaa suman qalin osoo fittiin qaleettu. Mucaa wayii si godhatteen saayi. Akkasii. Ilmaan kee babbareedaa kana ijaan agartu sumayyaan maali saadaarra jirti baati sagalee dhalattee bar. Jibbitee sila ilmaan jibbuu baatte ilmaan babbareedaa kana dhistee deemtee dhalaa ilmaan. Yeroo ati bilqiisa akkanatti wal jala kana godhatanii ayoolii tokko fiddanii sanii wajjin akkanatti asii dibbee goitu tumtan kana dhiisuu barbaadaa usii. Eenyu. Saadaa ta'e sana. Saadaa moo. Saadaa yoo ati dhiistes bar cinqumateetiin raafa malee maaltu raafa si fakkaata. Maal isi ciqqee halkan. Ifa garte silaa saadaan tun torbaanuma takka jette si jalaa dhahotti atuu qooda saadaa qabdu nyaata. Ijoollumaa saraatiin nyaateetiin ijoollumaa jettaa. Ati ni fuutaati dhalaa bichoo rahaa goota isin ijoollee hojjasisii rakkattisaa. Amma dubbiin dhedheeratiin ka'e nurraa gabbee himee namni mana hin jiruuti. Ka'e gaama nurraa gabbee yaaddoo dubbii si hojii hin dandeenyuti ka'e. Gattaa'e miti nurraa gabbee haasa saadaa nu qaruuftu wayyaa. Maali irratti taphachuu barbaadde? Maaliif sirratti taphadda nurraa gabbee hiree? Akkana qabuu kanaafuu barjila waggaa 10. Daakii qabuu wayi nu birqiidhaan jiru kan beeka. Waggaa 10. Anigaa waggaa 10 hamaalee ati maali? Nama akka yaada dhiira taanaan maaliif seete narra dhiiraaf seete? Manni murtii waggaa 10 farata. Yaa siitoo deessamee mana murtii sana silaa beekte bareedaadha gabbee memma. Amma hin qabattu akka qabdee ol na kaartee. Yaa hin qabuu miti ganaadhaan gasi sorreessaa hoo gabbee haa. Bakki please. As please afaan Oromoo na dubbadha afaan Ingiliffaa irratti deeminiiti. Wayi. Slowly. Eeggad. Hayya. Gabbee. Ati gabbee. Asittiin gabbee. Asi gabbee. Saadaan akka mana kana hin seenne yaaddoon jettee gabbee.
laala akka dhahiinsaan akkana si dhaheenin gidaara. Meesiin nama akkitti na dheekaa si duraan jira achiin deemne sodaateetiin qabasi fakkaate. Ati hin jirre tana garta. Anaan jirre tan anummaan turuu gartee sodaate hin qabdu kawarra. Qalbitee. Eessatti deemaan mee gadi hin taa'in manuma kana mamnu hodhuun gatta. Maraatee fayyadee. Maaliif maraadee fayyaan qaba. Maal abbaa gatii irraa dhabdamee ati kanaa saniifuu sa'aadaa irratti intala lafitti saniin deddeemtee sa'aadaa irratti ni fuudheetta. Mee atumaa kanaa saniifuu sa'aadaa irratti hin fuudheetta. Ati kana. Intala saniifuu. Isinillee nama gootaniitu sa'aadaa irratti tattabachuu feetani. Waa'ee kun bartee mati. Waa'ee kun bartee. Nikkumatti si baraanas yoo jaasoo jira na fakkaata. Bee. Bakkiin itti ba'uun jirtu ati gabbee himee obboleessoo. Bayi mana kana bayi. Wayi. Bakkiin itti ba'uun jirtu gabbee maal lallattasaa? Bayi mana kana. Yaa anshaanaan nan sodaachistu abbaa dhiiraa. Haadha dhiiraa bayi mana kana. Hin ba'u. Kela bayi. Hin ba'u. Ulee barbaadanirra. Uleedha. Deemtaa utuu garte san tun. Akkanattiin koobee si fixa. Wallaahi jee. Eenyu siin jaan gaafsan? Yaaddoo sabaan naan jaan. Mee atuu gabbee. Bayi siin jee. Hin ba'u atuu gabbee. Shoo bayi deemi. Hin ba'u. Tanuu akkamiin na qabate. Kabaji taa immoo. Kabaji. If kabajinaan kabajaa jaasoo jira bara. Kabaji harkaasin tuquu if kabaji. Hayyee gabbee nurraa. Harkaasin qabadhu if kabaji. Ma bayi. Hin ba'u. Dhaabuu feeta. Na dhahee filaali bakka jiraattu filaalta. Suma qofaa dhiira ibseeti sadiitti balee aanaa bakka akka ta'eetiitis. If kabaji gabbee ka. If kabajeetiin jira bara kabajaanis jaasoo jira gabbee ati yoo kabajaa beeti. Kabajaa beenaan ni dhaabbadde si jaasoo jira. Saadaan mana kana seenin jettee wanta kanarraa dhaabbachuu sitti haraami gabbee. Chaarjii kanaan tokkochaa si dhooyin haatti dhaabbattu kam. Wallaahi eessaan dhaqa. Qilleensi yaabba. Kanaan kudhanii hunda dho'itu si duraatti hin deemu akkamirraa. Jiru galee hin dhaa. Wallaahi sin garagalaa maali ashaangullitti magaalaa bitattee na seete. Irraa gabbee. Yaaddoo. Narraa gabbee hanqasaa jaartiin deeluftu feetu laara taa'ee gaddu. Yookaan immoo viidiyoo jinni irraan beekan viidiyoo irraan dalagu viidiyoo isinii irraa maraateeti. Hanqasaa aadaan dhuftu laara taa'e ta'uu baannaan immoo gabbeetiin osoo jaartiin mana jira dhufe mana kasan cafa gajeetiin iyyee gandaa kana sitti dirmachiisaa beeka. Gattee isaa osoo si dubbadhu. Allah viidiyoo mara jiraati deema. Wala viidiyoo wala jinniin beekan. Timeen. Akka jawwee seentee mana kasa deemaa mucaa osoo jaamaa jettee viidiyoo kaattee na waraabda. Maaliif yoo ati nama gaarii taate viidiyoo gadi hin dhiisu beekaatti hin dhiisu deema. Laa ana afaan gaarii si dubbadde maaliif dubbii wanta. Afaan akkam tanaa turtee kana yoo ta'e viidiyoo gadi hin dhiisa. Maaliif? Gadhiisi haa. Maaliif daawwattoonni hundinuu na komatu jiran. Saadaa miskiinaa. Saadaa miskiinummaa si sikkiina malee. Yoo miskiina taate maaliif zabanyaa keessa yeroo baay'ee. Si haasiitu akka hattuu dhufe mana keessa. Eeggata dubbiin kun haasawamee xumurame. Wanti irra deebitee dubbiin kaabsuuf maaliif? Isimmoo akkuma heetii seete saadaan naa hayyamtee maali isin sammuun isin yaaddu atuma qofaatu aqilii qaba isin aqiliin qabdu saadaan naa hayyamtee isin maara dhaabbattee si hayyamtee ni beeyta. Manguddoo irraa abaarsa hin fudhadhu maaltu manguddoo dura ta'an na lallabsiise. Manguddoo deemte garagaluun abaarsa fudhanne. Manguddoo dura ta'e maaltu baay'ee lallabsiisee intaluma san dandeenyaan sirraa dhorku dadhabnaan atiif intala sana waliin dhabama sin godhuudha maal. Dirtis malee hin jirtu ilmaanuma kaya kana boru akka abbaadattee dura dhaabbattu if laalta. Akkalumatti. Ilmaan kiyyaas akkuma duri. Akka dura akkam. Sa'aadaa ta'e santana gubditanaas akkuma duri. Sa'aadaan ta'e waan si gubdee hin qabdu. Si gube malee. Siitu suuraa namaa irraa fuudhe malee. Maka deemasi. Eessatti deemaa mitiitiin adeemsi kaayi gabbee. Kaayi. Yaa hinnan dhayini kaayi gaa yaaddoo. Isin uummata akkamisa? Uummata akka namaa. Dubbiin oowwisin akka dubbii qabbanee isaa malee. Niin oowwisa akkam. Ani kun fuudhuuf hin deemu malee wayii waan biraa hojjechuu deema. Wallaahi billaa hin fuudhu. Wayiin fuudhee sabitti hin badu deema. Wayiin fuudhee boolaan lixuu deema. Hayyee. Sanumaa miti rabbiin lafa wal nu agarsiisu isaan tuttumanii dhiisanii manqii godheetiin si agarsiisa akka warra. Sabayyaa si jeelti. Anagaa. Hayyee haa. Hayyaa. Angidaara irra deema ijoollee dirree settee fittiin taphate. Anigaa. Fittiin taphadhu isii miidhisa isii irra laatu akkatti gangalchuu ture. Gangalchuu? Amma kai beela. Asatti hin baa. Achuma deemu gara. Ana ammaa hanqaatu mana kana keessaa baatu bakka tanarraa sossoo yoo ala gabbaas jedhaan gabbaa hanqa ulaa gabbaatu maaltu na ta'e na gabbaas. Na waliin deemta. Maalis waliin hanqa har'a gabbaatee ulaa cufadhu akkamitti ifamaneetu mana kana keessa ta'a. Ati nama jaartii yeroo akkas godhu sani. Nallallallaa taasa. Jaartii ta'e seete tasamaa oltu san hanqaa amma dura tumtee uni gaagana harkarran kaayyettaachira.
Istuun wala galan. Anaga natu mire. Kabajaadha mana kiyya jirtaa jechuufis dhiisi malee. Silaa mana kee jiraachuu kaydina beekta kan irraa gabbee jee saame kana sissiffannaaf achi jira kay gabbee hiree kabajaani beektaa silaa. Mana kiyya irraa gabbee jechuun moo. Haati mana hanga dhuftuu kay gabbee ana malee eenyu mana kana keessa jira ijoollee xixiqqoo malee. Waan asin jedhu ati naan jedhu jirta bara. Wala waan ati naan jettuun. Aaksii faallaa deemu jirta. Faallaa deemutti hin jiru. Silaa waan asin jiru ati achi as deebisee naan jedhu jirta. La. Sirru maan Ana amma sirraa gadi bahi mana kanarraa osoo hin jedhin danda'a. hin dandeessu. Ati yoo ati gabbee naan hin dandeessu. Hin danda'a. Taa'ee naan hin dandeessu gabbee naan hin dandeessu. Hin danda'a kamirraa jetta. Ilaa ma kay gabbee. Gadi hin ba'u kay gabbeeti. Silaa ulee si quubseerra. Na quubsa haasi Bilqiis laal bilqiis faan natti ulfaatti. Ayya ano. Nama guddaadhaan. Ammaas. Ati ulee si daareesse. Amma booda sitti. Anjoollee dhagisee na laaltu ta'a. Nama guddaadhaatis. Qalbiin xiqqaa akka heeti kanaarra guddoodhaan alhamdulillah. Qalbii kiyya maaltu xiqqeesse fuudhu baane. Ijoollummaa. Silaa qalbiin akka nama guddaan si yaadde ilmaan babbareedaa kana dhiistee hin fuudhan jedha. Ilma babbareedaa. Ilma babbareedaanis kophaa. Ayiwa. Niitittiin bareeduunis kophaa. Namni Kan fuudhanis sammuun kophaa. isaa akka nama guddaa yaadde yommuu gaddeebi'ee akka ijoolleetti hora falaakkatu hin qabu. Egaa namni guddatee maashaallah gattaa'ee jaanitti ati gaddeeftee ijoollee hora falaaku Guddatee. Maati ganaa ijoolleedha soo? Ijoolleedha. Ganaa ni hin guddanne. Laayivii ajaa'ibatti. Saadaa si guddisee isin si gee haalamma dardarteen saayi. Miskiina teenya wallaahi. Nima harkattee ba'a. Kophatti harkattee irra deemu jirta. Oromoo keenya daawwattoota keenya kunoo saadaan guyyaa guyyaadhaan sa'aatii sa'aatiin dhufanii saadaa manatti eeganii. Saadaarra maqaan makaa'in ayyee. Saadaa kunoo manatti eeganii obboleettiin saadaa baay'attee bilqiisii. Eenyu maqaan keetu? Maqaa kee maaltu si gee? Maalirraa beekta maqaa kee? Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa kunoo akkuma agartan kana. Alatti viidiyoo kana fixadhu kan irraa gabbee mana kanarraa gadi bee hiyyaniif yeroo baay'ee manarraa na baasuudhaaf yaalii godhanii ani waan ijoolleetti jaaladhuufin mana kanarraa isa bahuu hin barbaanne kunoo kanatti ijji gubattee kunoo micoota nafaan gattu as laalame waan inni isii godhin beeku an fuudhummaatu si rakkise. Nura. Tara fuutu san namaa barbaada. Kanaan si harka daakamu haatee fuutee gabbaatan waan haasawatta viidiyoo irraa maraatanii isiniiti haimee booda haasawatta. Gabbee amma nurraa ulaa cufannaa. Ajaa'iba garuu. Ajaa'ibni hamaaliiti. Waa baay'eetu ajaa'iba nutti ta'e. Waan baay'ee ajaa'iba sitti eessan gabbaatee haasawatta. Kanaan cabsama amma haatee gabbaat. Inumaan cabsite. Ni cabsee. Ni cabsite. Ati yaaduma malee na yaandeetuma viidiyoo qad godhattee maali akka kun. Harka kee duqee itti si deebisaa kan duqee. Wallaahi jee. Duqeetti gartee. Kai mana kanarraa ta'i. Ta'i intal. Baala. Egaa amma mana kanarraa kaayiree sittiin jiraati. Ta'i. Maaliin ta'anii kaayiree? Ta'i. Kai me annan sodaachisiniiti kai. Ta'i. Kai kaanan daddaa'iniiti yaa sodaateen qaban kana. Laadhiitti si malees ni jirti kai gabbee. Kai yaaddoo. Kai yaaddoo sittiin jiraati kai. Rifeensa kana lafa russareessa. Kai. Ta'i. Ta'i. Kai Allah uno. Ayyaan. Allah. Harre. Baala ga'e. Inu harre yaaddoo ana tubtee mana dhuftee osoo saadaa bilgisaa mana jiree nammataa shibaseessuu baate dhiirti dhiira caaltu yoo dhufne naaf dhufeessa. Kootu ammuuna basheesne. Ammuuna basheesne. An dhalaa dadanaa kopha minne eeggatee harre na tubtee miti dhiirti si yaa dhuftu ammaa.